Mariin biyyaa kun eechaa ka'eeti eecha ga'uuf deemaa jechuun barbaada. Mariin kun asumatti hafamoo babal'ateeti gadi bu'ee uummata keenya keecha gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif gaa ka irratti walii galluu miti ka irratti waliin galle waan irratti waliin galle irrattu akka walii gallu barree abbootiin keenya bar jaarsummaa ta'anii dubbii ilaalanii gaqqabanii ol qabanii as qabanii achi qabanii gaafa xiqqoo waa isaan haa bultu dubbiin jedhanii bariitu itti deebi'an mataa hidhanii tadda ka'u. Mariin biyyaa kun eechaa ka'eeti eecha ga'uuf deemaa jechuun barbaada. Mariin kun asumatti hafamoo babal'ateeti gadi bu'ee uummata keenya keecha gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif gaa biyya hojjennu kaa biyyi uummatuma mariin kun uummata bira gaafa ga'e kaa faayidaa kan qabaatu jedhee tajaajilanii karaa kiyyaan jechuudha. Inni bira gaa Oromoon hunduu gaa Oromoon kun Oromoon biyya guddoodha uummata baay'eedha. Oromoon humti kun loqonni illee gargar ta'u garuu Oromoon afaan Oromoo dubbanna maalumaaf walii galuu dinna amma egaa gaa jaarraa meeqa akka ta'e gaa hin beeku sintu beeka amma walumti walumaa galuu diduun kun maalumaaf jechumarraa ka'ee isin ka eenyu baay'ee limdii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kuni maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akkamatti sirraa'ee ce'umsa kanaaf yookaan immoo wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmeexaan keewwannee gaafsanii dabbasaan keenya illee goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee nan yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsan amma har'aayyuu baay'een qocamaanii isin gaa waan jettanii waan yaadaniis durattis isinuu oduu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii. Ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira. Akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon tun odoo gammachuun keenya xiqqoon turin jijjiiramni sun gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo baay'eetti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe. Kana kaa warri amaraadhi warri ce'umsa kana keessa jiran kuun jiranii kuun gaa hin jiranii kuun maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifne uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatumti tokkooyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas mooyyuu fedhii adda kan qabnu kan ammoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo ta'e hoo xinnaatti hir'isuu qabna. Hoo san ta'e garuu gaa uummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate kaa Itoophiyaa gudditii kan jennu kun kan itti sirriitti eenyu jennu Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaarraa of fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu. Maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba. Kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada. Kana waan ta'eef
Oromoon tokko ta'ee tokko waan akkuma tokko waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa anigaa waan natti dhagameen dubbadha akkaan sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e sanitti akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogge jechuu barbaannu gaa warri ce'umsaa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru walqaanaa'uun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa wanna geenyuuf kana waan ta'eef waan balleechine san waan kaleessa balleechine san waan ammoo kaleessa karaara dabne san akkamitti tolchine akkamitti isa sirreessine wajjiniin Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate Oromoon Wallagga maal mufate Oromoon Baal Oromoon Harara Oromoon kun maal mufate maal rakkina jiru maali uummata bira rakkina maaltu jira mootummaa bira rakkina maaltu jira rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan hoo wal sirriitti hubaan ammas immoo maali kan maaliin dhibee ofin himanne maaliin argatu qorishan argatu jedhamiti ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhe san daraartuu wanna kudhaan hoo barbaad giddeeta wanna tokkichi bichaa argameef bakka sagla san dhiiftee kara tokkichi san dhufuu qabdi jechuudha. Kurnan san dhufuu jechuu baannaan kophaa tafuushiti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dhufuu barbaadna walitti dhufeenyi kun waan guddaa barbaachisa. Maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun ማል ጀቹን በርባዳ ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴራ ከን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱማ አገም ከበጃ አኑ ኢሲኑ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ከነ ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደበሞ ዋኑ ማገዳሳኒ ከበጆ ደበሞ ማል በእነ ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሲ ጃማታኔ ዳጋውስ ደደምኔ kana waan ta'eef kana ni jedhe bicha uruun ta'in kan walitti haafin walitti dhufne walitti hojjechuun rakkinni kun hin hiikama gaafa rakkinni Oromoo hiikkate rakkinni Itoophiyaa kun hin hiikkate jedhani karaa kiyyatti jechuudha. Kana waan ta'eef kun gama dhaabbate kun walitti iyyee kun asitti maal jedhe kun waan hiikuma natti fakkaanneef dura keenya Oromoon akkuma afaan tokko haasa'u amma ta'e dhibballee dhufubaatti 50 hoo dhufe rakkin baay'eetu jedhee yaadaan walumaa galatti mariin kun calqabamuunsa calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisaa gadi bu'ee uummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisaa. Kana waan ta'eef mariin ammarratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisaa marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettan immoo kan waan gaarii kaleechaasan fooyyechinee waan immoo gaariin ta'isan immoo akka gaarii ta'u goone isa duraa isa የመጀመሪያውን በደል በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን። ምክንያቱም ይፈማና ጎዳ አማሳፋን ወልት መኮኮ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርስም መማር ካለብን እስካሁን ተምረንበታል። ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ባከባይ ገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን ተገመደ ጅራ ባይ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ አኮ ድረት ጀደ ባይ በቹ ፍሲ ባይን ስራዳ ገለቶማ ስራ ተርገሙ ከያብከመይራ ገለቶማ Araarri hin barbaachisu kana wal dhabe lamaaniyyuu namni lama wal dhabu lamaanuu akka araarri barbaachisu walii galu akkaataa itti walii galan santu adda ta'a malee. Araarri kun akka biyyoolessaa ani akka laalutti obboleessi kiyya duratti dhiifama yuunivarsiitii kamirraa inni dubbachaa ture. jalqaba ani lammii biyya biraa obsaa jedhe ergan baradheewni jedhe
Itoophiyaawii jedhamu kana ta'uu kiyya baree jedhu hundi keenya kana keessa dabarre. Ani fakkeenyaaf amata dheeraa Itoophiyaawwiidhaan osoo jedhu miti naan jedhanii osoo ofirraa na qaban haga waggaa dhiyoo kanaatti ga'e jechuudha. Gaafa qarqaarsa barbaadamu qofa Itoophiyaawwii ta'uu kiyya na amanamaa taas ga'e jechuudha. Wanti isin yaadachiisuu barbaadu Hayyuu Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo tokko miidiyaa irratti Malla Zeenaawii wajjin hayyoonni mari'achaa ture. Jecha inni jedhe tokko duratti Dr. Kabajaa Obbo Leencoon kaasanii turan. Jecha saniif jecha Dr. Gammachuu kana yaadachuun dirqama ta'a. Horii daalgaa tokkotu jedhan Dr. Gammachuun bosona Amaazoon seene. Bosona Amaazoon seeneet yeroo jabbiiti kaachi galchan yeroo waatiidhaan jiran. Guguddatanii gaafni isaanii kun guguddatee garbu malee guguddatee amma baasuun dirqama ta'e jedhe. Yeroo kana immoo bosonnichi chim jedhee guddate karaa itti dabran hin jiru. Kibur Xaqlay Ministir jedheen ዶክተር የከብቶቹ ቀንድ ነው መቆረጥ ያለበት ወይስ የአማዞን ደን ነው መጨፍጨፍ ያለበት? ውበዳ ማሊፍ ከጀደን ዋን ዱቢን ገረሲ እንደምቱ جلتا نما بر جلقبو مجلتا كأمة ربي سجل سجلو أفان كميتي وجرانين أكنت تغرسيسو سولندو أكنت تغرسيسا كان هون تاوف كيسا وان قبنو في كإرت ولي قلو ميتي كإرت ولي نقل وان إرت ولي نقل إرتو أكا ولي قلو بري ما أبوتين كينيا بر جارسوما تاني دبي لالني قبني أول قبني أس قبني أش قبني gaafatte قوة إنسان هابول تلبين جراني بريتو تدبيان متى هني تدكوا كوني هين توري مالي وقال إيرا وان متدوري برباچي ساتوري أمس جتشوتا أيون كون كاس هرتي sirbiyachi taqurso asimo warabessa bineensa waan salaanis keessa waan dabreef waan keessas tures waan keessa jiruufis waan miidiyaa irratti jiru tokkoon isin yaadachiisaa zinaabuna dhagayaa jiran se'a. Seenaa nuti kabaranne akka kiyyaatti inumaayyuu dhaloonni amma raayyaan qubee carraa qabeessa. أنا كم بردت سينا تاريخ جدا موندا هولول أفا تاريخ وانتين أني بردت قالوا أبانك يمنت والنتي مسلم والوني جلوف وانت أتشي برسيسان نتي مسلم موندا فالتي لالان قافن بالشاد درجة قمة بركوتوني جلو أكاتا فالان فلان دسون لقمتيتي نركد بلاي زلك ولسان أفان أبشاتين سربي بلاين فارسين انجر قافة ما يديو كانت فكينيا سربا بلاي جلون هرية مكية أبا إساتي في سربي أبا نسا بلاي مجيج إنه يا بلاي نزلين يزاك أبرارا ما إني أبا وفي فارسي ربي سنتاغر سيسو ummanni odeessiin dhageeffatu hundinuu balaa zallaqa itti fakkaataa ture. Na miidiyaan abashaa hundi sirbi kana akkam yoo xiqqaate miidiyaan tokko guyyatti 10 sirbisiisaa ture yeroo sanitti. Gaafa balaa zallaqa hundeen isaa maalii addaan baran miidiyaa irraa dhabame sirbi kun. Guutumaan guututti. Balaa walummaan jedhu dhabame bakka. Hin dhorkame. Akkuma miidiyaa afaan Oromoo irraa sirba tokko no jedhe mucaa tokkoof. Dama hasa kali metu kila sirba shimalati. Director shimalatu bayate bakka kana sirreessa jedhe. Sirba farda dhiichisa shimala fedha shimala farsa jedheen nu deebise kun maaliifu warra hubannoo kanaa qabu warra professionii isaatiin ramadamee miti achirra ka ture yeroo sanitti jechuudha. እና kuni واحد ومجرى حواسك هي جدوتي كلا ونيران كبني أرتيستين كراو فيتين غازتيسان كراو فيتين منقدون أرارا كانوا يتفارسين أورومو
Oromiyaa irraa jalqabu akka qabnu gadi buunee ofuma ollaarraa mataa keenyarraa jalqabnee ollatti dabraa deemuu qabna. Ka jarri akkas nu godhanii haga ammaa mata duree isaa qofa tuttuqee irra dabru kana baala magbaabaat sanis hubachaa irra dabarreet araarri kun maaliif barbaachisee jalqaba maaliif akkam goonaa akkam taanaa namni akkam goonu jedhu akka ta'uu dhabu. Kanarratti walii galuun dirqama natti fakkaata. Ammas namni bara daargee gurri duudee hardhallee hooma daargee haasa'u san ta'uu hin qabnu. Ka dabreerraa barumsa fudhachaa baruuf akkana taanaa akkana goonaa irratti mari'achuu qabnan jedha. Maaliifuu yoo wal dhabbii hayyoonni illee bara hayyuu dureedhaan dhiifama Dr. Kabajaa Obbo Leencoon bara 1978 bara hayyuu dureedhaan jaarraa abbaa gadaa fa'aa hojii wal dhaban akkasumatti osoo waa tokko irra hin ga'iin kun waggaa 44 namni tokko dhalatee guddatee dabre bira ce'ee jechuudha. Mataa hidhama amma isaan seenaaniit kakaleessaa sun akkana dogoggorree jedhanii nu fuuldura ta'anii kana yoo nuun jedhan nuti maal barachuu qabna isaanirraa. Namni adda lafa buleen waa hubata. Fakkiidhaafan tuqee wal dhabbii yeroo sana amma osoo ta'e garuu kun hin ta'u hoggasuu osoo ooleen buliin falaa argate jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada.